Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Hawwii guddaan eegamaa kan ture fiilmiin mata dureen isaa Hawwii jedhu guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 29 galma tiyaatira biyyaalessaatti eebbifamee oole. Dabalata oduu kanaa sanyii cannaqaa akka taanutti isinitti hima. Fiilmiin Hawwii galma tiyaatira biyyaalessaatti guyyaa kaleessaa eebbifamee jira. Kitaabni Asoosama Hawwii jedhu kun obbo Isaayyaas Hordofaan barreeffamee gara fiilmiitti jijjiiramuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 29 bara 2017 galma tiyaatira biyyaalessaatti eebbaaf qaqqabee jira. Hawwiin diraamaa raadiyoo irraa gara kitaabaatti, kitaaba irraa immoo gara fiilmiitti jijjiiramedha jedhan. Kitaabni Asoosama Hawwii kun bara 1979 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoon bifa diraamaan hojjetame hawaasaaf dhiyaate jaallatamee ture jedhan obbo Isaayyaas Hordofaa. Kuni egaa kan jalqabaati. Fiilmiin Hawwii kun kitaabarraatii gara fiilmiitti geeddaramuudhaaf asoosama afaan Oromoo keessatti fiilmii afaan Oromoo keessatti kan jalqabaati. Egaa kun guddina tokkodha. Akkuma seenaa Hawwii dur bara 1979 raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromootiin diraamaa barreessee diraamaa isaa darbeera diraamaan isaa. Dhaggeeffattoota biratti baay'ee jaallatama, baay'ee dinqisiifame. Sagantaa afaan Oromoo keenya bara sana kan maqaa isaa ol kaase nuunis kan beekumtii nuu kenne taatooti yeroo sana numadha gaazexeessitoota dargaggoota bara dargaggeessan tureen barreesse. Kanaaf jaalala guddaa qabdi turte. Dabalataan indaastirii fiilmii afaan Oromoo keessatti ga'een fiilmichaa maal kan jedhuuf akkas jechuun dubbatan. Kun tarkaanfii isa jalqabaati jechuudha. Tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemte jechuudha amma Hawwiin. Maaliif kanaan dura hojjetamee hin beeku. Muuxannoon isaas hin jiru. Warri fiilmii kana hojjetes dhaabbati faayaa eenyurraallee muuxannoo kana hin arganne, hin beekanii, hin arganne asumarraa ka'anii asirraa ka'anii fiilmii kana hojjechuun isaanii galateeffachiisa, isaanis dinqisiifata. Kitaabni Asoosamaa Hawwii kunis dhamaatii hedduu booddee gara fiilmiitti karaa piroodakshinii fiilmii faayyaan jijjiiramuun eebbaaf qaqqabee jira jedhan. Xumura irrattis waraqaa ragaa fi galateeffannaa taatota fiilmichaa irratti hirmaatan hundumaaf kennameera. Dhaabbanni guddichi Afrikaan Holding Group mata duree biqiltuuwwan lama al tokkotti jedhuun dhaabbii ashaaraa magariisaa gaggeessee oole. Simannee Darajjee dabalata oduu kana akka taanutti isinitti himti. Dhaabbanni guddichi Afrikaan Holding Group mata duree biqiltuuwwan lama al tokkotti jedhuun dhaabbii ashaaraa magariisaa gaggeessan. Afrikaan Holding Group haaluma kanaan sagantaa eebbaa barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Afrikaan Gold Generation Academy jedhuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti argamu heebbisiisuun akkasumas immoo dhaabbii ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabanii jiru. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan Afrikaa Holding Group kan ta'e obbo Darajjee Maamuyyee kaayyoo sagantaa kanaa akkas jechuun dubbatan. Maqaan koo Darajjee Maamuyyee Guutuu jedhama. Hundeessaa fi gaggeessaa olaanaa yookaan CEO Afrikaan Holding Groupiiti. Baay'ee gaariidha. Kaampaaniin guddicha Afrikaan Holding Group kaampaanii dhalootarraa dhalootaaf jenneetuni. Kaampaanii 150 fi isaa ol dhaabna gaafa jennu isa keessaa tokko mana barumsaati. Isa keessaa tokko waa'ee qonnaa keessumaa waa'ee biqiltuu dhaabbuuti. Galma 9 qabna nuni. Galmooti 9ffaan galmi 8ffaan biqiltuuwwan dhaabuu yookaan giriin leegaasii biyya keenya qabattee jirtu galmaan ga'u jechuudha. Kana gochuudhaaf waggaa 10 keessatti biqiltuu miliyoona 20 dhaabna jenne waggaatti miliyoona 2 jechaadha. Bara dhufuu qabee iddootti chiginyii qopheessan biqilchan kan mataa keenyaa baay'ee guddaa kan ta'ee fi biqiltoon ofii keenya biqilchine karoora waggaa 10 keessatti qabanne galmaan geenye socho'aa jirru jechuudha. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru balaa lolaa rooba cimaa ordofee Ameerikaa kutaa bulchiinsa Teeksaas keessatti uumameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 82 darbuutu gabaafame. Namoonni 41 ta'an ammoo bakki isaan bu'an kan wallaalame yoo ta'u lolaan jimaata tasa mudate kun ammas itti fufaa jedhamee sodaatamaa jira. Daa'imman 28 dabalatee namoota balaa lolaa kanaan lubbuu dhaban 68 kan ta'an kaawuntii Keerii jedhamu keessatti yoo ta'u kaampii ijoollee durbaa qarqara lagaatti argamu ta'utu ibsame. Aangawoonni akka jedhanitti ammoo baay'inni namoota balaa kanaan du'anii dabaluu danda'a jedhanii sa'aatii itti aanan 24 hanga 48 keessattis roobni amaan bubbee makate mudachuu waan danda'uuf hojii lubbuu baraaruu daran danquu danda'as
jedhamee jira. Sooressi Ameerikaa Elon Musk paartii siyaasaa haaraa hundeessuutu dhaga'ame. Sooressi Ameerikaa Elon Musk paartii siyaasaa haaraa maqaan isaa paartii Ameerikaa yookaan Ameerikaan paartii jedhamu hundeessuutu ibsame. Elon Musk kaabinee ol aanaa bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp keessaa erga ba'anii booda paartii siyaasaa haaraa hundeessuudhaaf akka yaadanii ibsaa ture. Paartiin siyaasaa haarofti paartii Ameerikaa wayita ammaa hundaa'e kunis paartilee morkattootaa biyyattii lamaan Dimokiraataa fi paartiin siyaasaa haarofti paartii Ameerikaa wayita ammaa hundaa'e kunis paartilee morkattootaa biyyattii lamaan Dimokiraatotaa fi Riippaabilikaanotaaf masaanuu jabaa akka ta'uuf yaadame ta'uutu ibsame. Elon Musk paartiin haaraan kun fedhii lammiilee Ameerikaa harki caalaan jijjiirama siyaasaa qabaniif deebii ta'uu danda'as jedhanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattanii ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.